Walitti bu'iinsa hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru sochii waliigalaa fi jireenya uummatichaa guyyaa guyyaa gaaga'aa jira. Sababii kanaanis naannichatti sochiin daldalaa, geejibaa, fayyaa, barnootaa fi kaan gufachuusaa jiraattonni fi hanga'oonni naannichaa himanii jiru. Walitti bu'iinsi baatii 15 dura naannichatti eegalee ganna darbe kana qabbanaa'ee kan ture ta'us torbanoota muraasa darban keessa immoo naannoo Goojjamitti cimuu jiraattonni kan dubbatan. Mootummaan hidhattoota faannoo irratti duula bal'aa gaggeessaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, hidhattoonni ammoo kan bara darbee caalaa cimuudhaan humnoota mootummaa dura dhaabbachuudhaaf dandeettii horachuutu himama. Dhimmicha irratti BBC'n hidhattoota faannoo fi hangaa paartii badhaadhinaa dubbisee jira. Hamzaa Huseentu kana qopheesse. Walitti bu'iinsi ji'oota 15 dura hidhattoota faannoofiin jedhanii fi humnoota mootummaa gidduutti jalqabe takka ka'aa yeroo kaan ammoo riphaa amma waggaa 2 guutuuf deema. Walitti bu'iinsi waqtii gannaa qabbanaa'ee tures torbanoota muraasa darban keessa deebi'ee hammaateera. Hidhattoonni faannoofiin jedhan kunneen naannicha keessa baadiyyaa bakka baay'ee to'atanii akka jiran dubbatanis garee hunda kan walitti qabuu fi hoggansa walta'aa ta'e haga ammaa hin qaban. Ji'oota muraasa dura hoggansa walta'e tokko hundeeffachuudhaaf yaaliin taasisanis hin milkaa'iniif hafeera. Miseensi duraanii paartii badhaadhinaa fi hayyuun maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko gama isaatiin ilaalchi gooxii hundee gadi fageeffate sochiin hidhattoota faannoo kanaa akka laamsha'u godhee akka tokkummaa hin qabaanneef isaan rakkiseera jedha. Gama hidhattootaatiin qofa osoo hin taane garaagarummaan gama deeggartoota isaaniitiinis jiru hafe yeroo dhiyootti gara tokkummaatti dhufu abdii jedhu hin qabu jechuun ibseera. Faannoo Amaaraa Goojjamitti walitti qabaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee siyaasaa Asras Maaree turtii BBC waliin taasiseen garuu yeroo fudhata malee hidhattoonni kunneen gara tokkotti dhufuun hin oolu jedha. ንግግርና ውይይቱ እንደቀጠለ ነው። waliin dubbachuun akkuma itti fufetti jira. Hubannoo wal fakkaatu qabaachuun, yaada wal fakkaataa irratti wal tumsuun tokkummaan adeemsa keessa dhufa. አንድነቱ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል. Faannoo waliin wal qabsiisee dhimmi biraan ka'uu dhaabbileen biroo waliin ta'uun hojjechuudha. Humnoota biyyattii keessa socho'an keessaa faannoon michuu argachuu danda'u jechuun hayyuun akka maqaan isaa hin eeramne barbaadu kun dubbateera. Waa'ee michoota isaa gaaffii keessa galchuu irra darbee haala amma jiruun keessaas ta'e alaa qaamni deeggaru dhibuu isaatiin sochiin isaan taasisan yeroo dhiyootti jijjiirama amantaa jedhu hin qabu. Asras garuu yaada kanarraa adda ta'e qaba. የታወቀ ግብና ዓላማ ያለው ነው አጠቃላይ ትግላችን በርግጥ ኢትዮጵያ qabsoon keenya kaayyoo fi galma ifa ta'e qaba. Itoophiyaan kan Amaaraa qofaati jennee hin amannu. Sababa kanaaf nuti gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Amaaraa deebisuu irra darbinee gaaffii sabaaf sab-lammoo Itoophiyaa akkasumas kan humnoota siyaasaa qofaa keenyatti ni deebisna jennee hin amannu. Kanaan duras ifa gooneerra. Humnoota siyaasaa biroo qabsoo keenya deeggaran kanneen jijjiirama sirna kanaa murannoon deeggaran waliin ta'uudhaan siyaasa hundi irratti walii galuu akka dhufu fedhiin keenya. ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉትና የሚስማሙበት ስርዓተ መንግስት እንዲመጣ ነው ፍላጎታችንና ሐሳባችን። Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi itti fufee jiru uummata naannichaa irratti rakkoo cimaa uumeera. Bara darbe keessa naannicha keessatti barattoota mana barumsaa dhaquun isaanirra ture barattoota miliyoona 6 keessaa walakkaa akka ta'an barachuu hin dandeenye. Bara kanas barattoota miliyoona 7 galmeessuuf karoorfamus galmeessuun kan danda'ame miliyoona 2 gadi ta'uu naannichi ibseera. Walitti bu'iinsa naannocha rakkoo keessa galche kana dhaabsisuudhaaf mootummoonni naannoo Amaaraa fi federaalaa karri isaanii banaa ta'uu fi manni maree qaamolee lamaan walitti fidu hundeeffamullee haga ammaatti qabatamaan wanti irra gahamee ibsameen jiru. Gama faannootiin mariif karri cufaa akka hin taane Asras BBC'tti himeera. የምንታገለው ለፖለቲካ ጥያቄ ነው። ጥያቄያችን ተመልሶ ይህ ህዝብ ማህበራዊ kan qabsoonuuf gaaffii siyaasaatiifidha. Gaaffiin keenya deebi'ee uummanni kun boqonnaa argannaan gammachuun keenya daangaa hin qabu. Sirni fedhii qooda fudhattoota siyaasaa irratti hundaa'ee uumame gaaffiin Amaaraa beekamtii kennamee fi guutummaa biyyaa keessatti deebii kan argatu taanaan sababiin gara mariitti hin dhufneef hin jiru. ከሆነ ወደ ውይይት ማንመጣበት ምንም አይነት ምድራዊ ምክንያት የለንም። Faannoon yaaddoo qabu dhaabbilee idil addunyaatti galmeessuu fi wabii qaama sadaffaa gaafachuu isaaniif wayya jechuun hayyuun maqaan isaa akka hin dhaamne barbaadu BBC'tti himeera. Mootummaan ibsa dhiyeenya baaseen duula geggeessaan jira jedhe cimsee akka itti fufu himeera. Ibsa kana boodas walitti bu'iinsi hammaachaa jiraachuu wantoonni agarsiisan jiru. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti ji'ootaaf itti fufee jiru yoomii fi haala akkamiin dhuma argata kan jedhuuf garuu deebii qabatamaa kana jedhu kaa'uun hin danda'amu. Walitti bu'iinsa kana mariitiin hin furuudhaa fi mootummaan federaalaa fi mootummaan naannichaa karri isaanii banaa ta'u akkasumallee manni maree qaamolee lamaan araarsuu hundeeffamullee hanga ammaatti yaaliin qabatamaan eegalame akka hin jirretu himama. Hidhattoonni kunneen hoggansa wal ta'ee fi fedhii marii nagaatiif qabaannan mootummaan yeroo garaagaraatti mariidhaaf qophaa ta'uun isaa ibsamaa turee jira. Luuf turee halkan walakkaa ka'uudhaan mucaa umurii
mucaa umuriin waggaa 17 ta'e gudeedee hidhaadhaan adabamu manni murtii aanichaa himee jira. Pireezidaantiin mana murtii aanaa warra jaarsoo kan ta'an obbo Kabbabaa Birruu BBCtti akka himanitti gochi safuu hawaasaa cabse kanaadhaaf namichi hidhaa waggaa 4 fi baatii 5tiin adabamee jira. Hanga kana maatii olaanatu dubbise. Kabbabaa Birruu Dambooba jedhama. Pireezidaantii mana murtii aanaa warra jaarsoti. Matamaan Adaanaa yookaan immoo Meerii Caannee jedhama. Kanaan dura yakka qaama wal fakkaataa waan immoo afaan Oromootiin Maddisa jedhamu kana eenyummaa isaa dhoksuudhaan dhiira fakkaatee uffata dubartii uffachuudhaan waan kana kan raawwate. Abbaan alangaa galmee himannaa mana murtiitti qorannoo isaa xumuree ragaa namaa fi ragaa sanadaa waliin qindeeffatee kan seera yakkaa bara 1996 baay'ee keewwata 31 duraa tokko jalatti kan inni himannaa kana dhiyeesse. Manni murtii ragaa abbaa alangaa dhaga'ee matamaan ragaa ittisaa hin qabu jedheeti ragaa dhabuusaa foormii guutee mana murtiitti galchee sanarra dhaabbatee manni murtiis tumaan seera yakkaa himatamaa kun balleessaa jalatti jedhame adabbiidhaa waggaa 3 haga 15tti adabsiisuun kan inni tumee jiru. Himatamaa kana sadarkaa gulantaa giddu galeessaa jalatti qabatee fi adabbii hidhaa waggaa 4 fi baatii 5 kan guyyaa galeessaa adabbii dabarsa. Akkaataa yakkeeti kun itti raawwatame guyyaan isaa yoom raawwatame haala itti mana miidhamaa kanaa buleefaa meenatti himaa. Guyyaan isaa gaafa 5 ji'a 8/2016 aanaa warra jaarsoo Leencoo jedhamutti isaan bira buluudhaan kan keessaa sa'aatii 8tti eenyummaa isaa dhoksuudhaan miidhamaa dhuunfaan kun sagalee isaa kaasuu hin dandeenye kootaa yookaan uffataan hafuura isaa funyaan isaa qabee mucaa qaama gubee garaan isaa boqofee maal jennaan haati isaa yeroo sanatti baasitiin giddii fi waan qaama iddoo miidhaa irra ga'e san waan laaffisu waan akka baasitiin kana giddii fi dubartii dhiira jedhameeti waliin dhaahama jedhameeti ragaan immoo buufata fayyaa magaalaa Waasiyoon irraa dhiyaate qaama saalaa dhiiraa akka qabuu fi qaamni saalaa isaa kunillee waan qunnamtii saalaa yookaan gudeeduu kana raawwachuu kan danda'u ta'udha kan isaan haalanii waan sana mirkaneessu. Tarii namichi kun gaaf sana akka dubartiitti uffatee jira moo akka dhiiraatti moo gaafa isaan wajjin mana galee jechuudha? Gaafa isaan wajjin sana uffata dubartii uffatee jira jedhan qamisii gabaabaa taayitii sana uffataa jedhan qamisii gabaabaa fi taayitii uffatee jira dubartii fakkaatee jira jedhan guyyaa gaafa sana kuunsaa dhiira jedha kuunsaa dubartii jedha akka naannoo akkasuma jedhama. Garuu dhiira jedhameeti kan isaan dubbatanii kanaan durallee naannoo Amaaraa keessatti gocha akkana raawwatee qabameeti kan ta'e. Amma gochi kun gocha safuu hawaasaa cabsee waan safuu ta'e raawwate namni kun adabbiin kenname immoo waggaa 4 foo'ettani. Gam barsiisaa dhattanii yaaddu adabbiin akkanaa nama waan safuu hawaasaa cabse kana raawwate. Manni murtiis himatamaa kanaa fi warreen biroo gocha kana raawwatanii ni barsiisaa jedhameeti kan murtiin kun darbame ija seeratiin gaafa ilaalan waggaa waan baay'isneesisutti yakkamaan yakka isaatirraa kan baratu waan sun yakka ta'uusaa akka hubatudha malee namni kun nama akkamiiti barumsa qabaa hubannoo qabaa haalli jireenya isaa akkamii kan jedhu akkaataa tumaa seera yakkaa keewwata 88 muraa 2 jalatti wantoonni gaafa murtii dabarsitu keessuu fi qajeelfama adabbii lakka duwwaa 2 muraa 2006 baay'ee kana keewwata 4 jalatti wantoota laaltu qabda gaafa ogeessa seenaa taate kanarra dhaabbateeti wantoota haati jalatti qasaman kana wantoota qajeelfama adabbii jalatti qasaman kana haala jireenya dhuunfaa. Gochi raawwatame kuni gocha adamalee fi safuu hawaasaa cabsee ta'uu kan himan pireezidaantiin mana murtii aanaa warra jaarsoo kuni murtiin darbee ija seeratiin yoo ilaalamu barsiisadha jechuudhaan abbaa alangaa murtichi gaamiti jedhee yoo amane waliyyannoo gaafachuu akka danda'ullee eeranii jiru. Maatii Itoophiyaa irraa kan dhalatte Naa'omii Girmaa kubbaa miilaan addunyaa irratti gurra guddaa horachaa jirti. Waxabajjii 14 bara 2000tti ammoo abbaa ishee Girmaa Awwaaqee fi haadha ishee Sablee Damisee irraa dhalatte. Shamarreen kun amma taphattoota ciccimoo badhaasaaf filataman 5 keessaa tokko taatee jirti. Waa'ee taphattuu kanaaf Raawul Balaay kan qopheessite qabdi kunooti.
Taphattuun kubbaa miilaa filatamtuu bara kanaa eenyu akka taatu ilaalchisee sagaleen kennamuu jalqabeera. Daawwattoonni kubbaa miilaa addunyaarra jiran sagalee isaanii kennuu jalqabaniiru. Kaadhimamtoonni bara kanaa Baarbaraa Baandaa, Ayitaanaa Boonamaatii, Naa'oomii Girmaa, Kaarolaayin Girahaamii fi Soofiyaa Ismiizidha. Bara 2015 kan jalqabe badhaasi taphattuu kubbaa miilaa dubartii filatamtuu BBC amma waggaa 10ffasaati. Deeggartoonni guyyaa 10 itti aananitti sagalee isaanii kennuu danda'u. Taphattuun cimtuu filatamte eenyu akka taate ammoo sadaasa walakkeessa booda ibsama. Taphattoonni kubbaa miilaa dubartootaa 5 bara kana ogeessota ispoortiitiin kanneen filatamanidha. Isaan keessaa tokko dhalattuu Itoophiyaa garee biyyaalessaa Ameerikaaf taphattu Naa'oomii Girmaadha. Naa'oomiin amma taphattuu sarara ittisaa garee kubbaa miilaa dubartootaa US yoo taatu waancaa addunyaa irratti hirmaatteetti. Bara 2000tti kan dhalatte Naa'oomiin taphattuu ittisaa kilaba kubbaa miilaa dubartootaa San Diego Wave Football Club jedhamu yommuu taatu jalqaba gara garee isa tokkoffaa garee biyyaalessaa US'tti kan waamamte bara 2020tti ture. Haa ta'u malee garee biyyaalessaa kana waliin milkaa'ina kan argatte irra deebiin bara 2022 yeroo waamamteedha. Tapha eebila 2022 garee Uzbekistaan waliin godhame irratti daqiiqaa 90 guutuu taphachuun tapha ishee isa jalqabaa milkiin goolabde. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa dubartootaa US marsariitii isaa gubbaatti waa'ee Naa'oomii Girmaa barreeffamaan baaseen Naa'oomiin bara 2022 keessa shaampiyoonaa addunyaa irratti yeroo 4 hirmaatte keessaa 2 irratti filannoo jalqabaa ta'uun taphachuu ibseera. Kanaanis gareen US waancaa addunyaa bara 2023 fi olompikii gannaa bara 2024 akka darbu gargaarteetti jedheera. Naa'oomiin abbaa fi haati ishee umrii dargaggummaan Itoophiyaarraa gara US imalan. Maatii obbo Girmaa fi mucaa quxisuu kan taate Naa'oomiin obboleessa hangafaa Naatnaa'el Girmaa jedhamu qabdi. Naa'oomiin Yuunivarsiitii Staanford irraa barnoota Symbolic System jedhamuun digrii jalqabaa kan argatte yoo ta'u barnoota Management Science and Engineering jedhamuunis maastarsii ishee barachaa jirti. Lakkoofsa 4 uffattee ittisa irratti kan taphattu shamarreen kun kubbaa miilaa cinaattis kubbaa kaachoo fi jimnaastikii akka shaakaltutu himame. Kitaaba dubbisuu fi qarqara galaanatti lixa aduu fi dambalii galaanaa arguun na gammachiisaa na bashannansiisas jetti Naa'oom.